Hilif Media. Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akkam jirtu. Hilif Multimediaan waliin ta'uudhaan qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkasuma waldaan waliif wajjin ta'uudhaan mana Muhammad Kabir dhufnee gammachuu keenya ibsachuudhaaf dhufnee jirra. Isinis qaamaa qalbiin akka nu wajjin taatan afeerraa keenya. Abdul Mannan Shaafiin jedhama. Yarra Muhammadin kana eebbisuu dhufne aqiiqaa ture ilma Abdurrahman jedhamu tokko argate. Maashaallah. Kanaafuu isa eebbisuu dhufne nu waamanii jennaan isa eebbisuu dhufne waan Abdurrahman Muhammad Abdurrahman argateef gammachuu guddaa kanatti dhagahame. Kanaafuu kanuma jechuudha. Hawaasa biraatiifoo nama akka Muhammadiitiin cinaa akka isa dhaabbatan maal lamtaaf? Muhammadin Abba Abdurrahman cinaa hanga dhaabbatu kan dhaabuuf Abdurrahman kun Abdurrahman kun illee akkuma isin ilaaltan kana alhamdulillahi rabbil alamin Abdurrahman nama jedhamu argatanii jiru. Du'aayidhaan illee akka rabbiin Abdurrahman illee ulamaa godhee hafiza godhee doktora duniyaa godhee kan illee ummanni addunyaa illee ajaa'ibsiifatu akka rabbi godhutti akka ummanni keenya bukkee dhaabbatee ummanni Itoophiyaa bukkee dhaabbatee jirtan na yaada. Kanaafuu ammallee aga dandeenyuun amma qabnuun du'aayidhaan illee humnaan illee birriidhaan illee akka bira dhaabbannu mana illee hin qabu. Mana illee akkatti bin kan Abdurrahman keessatti guddatu hin qabu. Inshaallah hin bitata. Kanan isin bira isinitti himaa isiniif dhaama jedheen. Waan gammaddan nabina amin makeenyaatti rabbi kenne isiniifillee rabbi isinii haa kennu isiniifillee rabba kennu kan kennemmoo barakaa keessa nuu kaa'ee rabbiin beekumaa wajjin rabbi nuuf haa guddisu rabbi wal bira nu haa jiraachisu umuraa keenya immoo rabbi wal biratti nu haa jiraachisu. Guyyaa digdama keessaa yoo digdama dhaagalgale. Abdurrahman Muhammad jedhama. Ani Muhammad ilma Abdurrahman jedhama. Abdurrahman Amin. Abdurrahman Suudis. Amin. Rabbi sini mataas. Amin. Ulama Rabbi sini mataas. Amin insyaallah. Amin. Wah, beekumsaan illee Amin. Amin. Kajili guddoo Rabbi sini. Amin. Kan illee bismillah isa maraa nyaata Rabbi sini. Amin. Allahu akbar Allah. Egaan maamme nullee waldaa waliif yeroo dhiyoo keessatti hundoofnee waliif qabamne akkasuma namoonni biyya alaarraa nam tokko lama immoo harka qullaa biran deemina jedhanii achi keessaa qarshii xiqqoo isii nuuf kennanii ishiinis kunoo nutillee itti qophoofnee guyyaa irraa immoo guyyaa aqiiqaa keetiitii kaleessa dhagahee waan dhagee keessaa kunoo qarshii 4,000 kana laakkawattee amaanaa ummanni keenya nam tokkollee ta'u nama lamallee ta'u nuuf kennee galmaan gootti jirra. qarshii 4,000 shayyi
carraa manaa kenniteef ulfaadhu jedha. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakka jirtanitti nageenyi isin haa dhaqqabu jecha. Guyyaa har'aa kana wallaahi Sheikh Muhammadin namni wallaaleen jiru nama harkaa fi lukallee hin qabne garuu beekumsi isaanii nama harkaa fi luka caala yoo qabaatan malee sanii gadi natti hin fakkaatu. Akkasumas isaan bira yoo dhufnu kana waldaa waliin waliif ka jedhu gaheen koo achi keessaa ani barreessaadha. Akkasitti warri waan kanarratti hirmaatanii isaan deeggaruuf dhufne Haydar Abdii Bilisummaa fi akkasumas anis Mustawrid Tamaam Adam jedhama. Dhugaa dubbachuuf waan kana nutti himamee dhufu osoo hin taane dhugatti yoo dubbanne akkaataa miidhama isaanii harkaaf luka akka hin qabnetti ijaan akka agarru kanatti sooyinee itti baanee akkasitti jala deemnee kaddamutti nurra jira. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jechaatini dura dursuudhaan wanti nuti beekuu qabnu akka waldaatti ofallisuun kan akka dhuunfaatti illee nama ta'uu qofaa fi miidhaan nama tokkoo yookaan rakkinni nama tokkoo yookaan rakkinni nama tokkoo nutti dhaga'amuu fi dhiphachuu qabna. Nuti illee akka dhuunfaatti kaanee nama 2-4 taanee nama hedduu taanee amma waldaa waliif harka qalleeyyiidhaaf jedhu ijaarree hayyamaa guutuu mootummaa argachuu jira xumuruu jira. Achi dura ammoo Muhammad Kabir namni jedhamu dhalataa Jimmaa katahee waggaa 2 dura wal barannee torbaan gaafa ga'uuni fuudha isaasan illee akka gaariitti kallattii raadiyoo daandii qaatiin lallabnee hawaasni hamma ta'e qarqaaree akka gaarii jiraataa ture. Haa ta'u garuu namni harka namaa eeggatu ilmi namaa kun beektaa. Ani Maammasanii Shifaan jedhama. Ilmi kan koo immoo Mahammad Sanii Shifaa jedhamna. Jimmarraa kanan dhufee ulfina isaa kan Rabbiin gammachuu ilma argatee jennaanii Addis Ababaa dhufee jira. Addis Ababaadhaan immoo amma gammachuudhaan biyyis dhufee jennaanii waan ta'een gammachuudhaan ilma isaa arginee hundinuu biyyitti nu gammadee jennaan. Akka kanaani kunoo ajirra gammachuudha isiniin jedhe. Namni dhufee immoo dubbise nama gurguddaa ulamoota duwwaatu dhufee adda nu gammachiisaa oole nus gammannee hundinuu uummanni ittiin gammadee jennaan gammannee oole guyyaa addaa kana jechuudha. Hilif Melkia.